Utuun kusaa'ee hamuu sinnaara bishaan nyaatee. Utuun mukaa'ee taa'uu yaa gurbaa koo eessa na biraan baate hoo. Yaa baaboo qarree yoona malee yoomi. Yaa baaboo qarree yoona malee yoomi. Dudda koo kana eessa dhaqallaata ijoolleen kun yaa jarana hin kuftu kottaa ol galaa. Alamiin naa dhufe reefu yaa sirbee shaakkane maali biyya abbaa koottan burraaqa jedhe baallootii gurraacha jarikaa. Maalituma sirboo namni natti dhufe namni maal naan jedha jool. Yaa rabbii koo. Si waamu yaa gurbaa goofaree koo jedhee goofaree koo jedhee. Summaan koo dhuguu ga'an fakkaata ijoollee ka'ee nuccuu jijjiirradha yaada koo maalis mamii mana biddeenatti tolchan keessa oolee nan jiraa jira. Warraqee akkam jirtu? Nagaa keessan fayyaadha. Mana caaltuuti miti? Hayyee. Abbaa qee duraan deemaa jira. Baay'ee keessumaan dhufeera. Caali. Baga nagaan dhuftee. Anaa dhufa. Baga nagaan dhuftee. Nagumaa. Akkam? Fayyaadha. Akkam? Nagaa galata rabbii. Nagaa Fayyaadha. Akkam? Manni ho'eera. Taa'e galata rabbii. Manni ho'eera. Taa'a. Hayyee. Taa'a. Taa'e kan ooru. Haa ta'u. Hayyee. Sa'a nama hori. Alaa manaa hori. Ameen. Leel. Nagaadha. Jirra akka? Nagaa. Sitti bareedee jira. Galata rabbii. Baay'ee bareeda. Rabbii gaditti isinii kanaa olitti rabbi. Maaloodha iccitiin miidhaginaa kun? Iccitiin miidhaginaa kun maaloodha? Inni miidhaginaa kun egaa hundeenuma isaati Oromoon bareedduudha. Maal egaa sumaa wajjin jechuudha haala miti. Egaa haraatisa keenyaaf mana caaltuu raggaasaatti argameetiin jira. Maarra egaa guyyaa irraa mana ishiitti argamee seenaa ishiirraa qooddachaa mudannoof muuxannoo ishii immoo maal keessa dabartee amma immoo maalirra jirti kan jedhu isin gochisiisaa si waliin turtiin hin taasisaa. Caalii gaatis mana keetti waan na simatteef guddaa galatoomi. Galatooma isinis galatoomiin jedha. Duddubattiin xiqqoo si deebisa. Baroota jalqabaa bara hacuuccaan afaan Oromoo irra ture sana keessatti yeroo isin hawwisoo gara hawwisootti illee hin dhufin magaalaa Naqamtee keessatti wantoonni turan maal fakkaatu? Egaa seenaan baay'atee fi hunda odeessuuf yeroo nama daangessaa afaan Oromoo namni haasa'ullee akka badiitti lakkaawwamee reebamee hidhamee agabuu bulee yeroo jedhutti qabsoo sana hundumaa keessa dabarree namoota hangafa ta'an ana durallee waa'ee afaan Oromoo kan jalqaban kan akka Zarihuun Wadaajoo kan akka Elfinesh Qannoo Abbita'u Kabbadaa Tarfaasaa Mitikkuu warra jedhamanii warra akkanaa kana ana dura waan baay'ee warra arganidha. Isaan immoo ofitti na dabalatanii isaanuma wajjiniin rakkoo kana dandhamadhee afaan Oromootiin dubbachuudhaaf, weellisuudhaaf, shubbisuudhaaf, aadaa Oromoo guddisuudhaaf egaa qabsoo dheeraa keessa dabarree. Mee yeroos afaan Oromoo bifa kamiin gara waltajjiitti baastanii weellisaa turtanii wantoonni turan maal fakkaatu? Egaa afaan Oromootiin yeroo weellifnu hooggantoonni yeroo sana turanii waltajjii tokkotu jira jedhamee gaafa himamu yookaan godina yookaan aanaa tokkotti dhannee waa tokko agarsiisa hojjenna yeroo jennu afaan Oromiffaan kan qophaa'e sana Amaariffaan akka inni hiikamu. Maaliif siyaasa sirbuu yookaan nu arrabsu kan jedhu irraan shakkii mataa isaanii waan qabaniif afaan Oromoo irratti shakkii guddaa waan qabaniif gara Amaariffaatti akka tiraansleetii goonuu fi nu dirqisiisu. Fakkeenyaaf Zarihuun Wadaajoo dhugaadhumatti jechuudha lubbuu isaa habaraaru ummata Oromootiif du'a jedheen fudhadheen. Maaliif jennaan mana hidhaa keessa taa'ee walaloo barreessa. Kan hidhameef waa'ee sirba sanaati achuma keessa taa'ee immoo
iskiriittoo waraqata naa bitaa jedheetu achuma keessa taa'ee walaloo barreessa. Ilfinesh Qannoo immoo waan isee irra ga'ee dhidheessatti qabamtee xaarmuziidhaan mataa gogaa haadamte. Mataa bishaanitti hin naqamin haadamte. Rasaasa karaxiitii guutanii hoodhu baadhuu jedhanii Zarihuunitti kennanii jennaan. Ati rasaasa kana baannaan surree kanan sirraa baasee uffadhee wandaboo koo sitti uwwisa. Inni rasaasa si baachisus dhiiruma atis dhiiruma hin baattu jetteen. Maaliif egaa kun Oromoodhaaf ammam aarsaa kaffaluudhaaf onnummaan itti dhaga'ame Ilfinesh jechuun dubartii akka dhiiraati jechuudha. Egaa akkuma itti ammanaa kaastee yeroo Ilfinesh Qannoo Zarihuun Wadaajoo faana weelluu kana weellisaa turtan keessaayyuu baandiin kun hojii gurguddaa hojjechaa ture. Oromiyaa beeksisuu keessatti duudhaa, aadaa, safuu naannolee Oromiyaa keessa jiran beeksisuu keessatti hojiilee gurguddaa hojjechaa turtan. Mee isin yeroo baandii yookaan hawwisoo sanaan turtanitti hojiiwwan isin hojjechaa turtan maal fa'aa ture? Oromiyaa bifa kamiin beeksisaa turtanii? Egaa naannoo Ba'aa Wallaggaa magaalaa Naqamtee keessatti mana qopheessaa aadaa biyya Wallaggaa ta'ee achitti qindoofnee yeroo hojjennu diraamaa kana siin hojjenna ijoollee wajjini. Daani'eel Taaddasaa kan jedhamu ammallee biyya Ameerikaa jira. Isaa wajjiniti lama taanee wal harkaa fuunee taphannaa. Diraamaa hin hojjennaa. Wanti nuyi hojjetin hin jiru. Mee sirba isin yeroo sana sirbaa turtan sirbicha xiqqoo na yaadachiistu? Sirba yeroo sana sirbillee egaa sirbuma aadaa naannoo Horrooti. Yaa Oroobe Laalee jedhama. Yaa Oroobe Laalee, yaa Oroobe Leeoo, yaa Oroobe Laalee, yaa Oroobe Leeoo, daraartee kaababooni, yaa Oroobe Leeoo, yaa Oroobe Laalee, yaa Oroobe Leeoo, daalachoo daalachaan caalu, caale kaa daalachi booyyee, yaa Oroobe Leeoo, jaalalli jaalalan caalu, Jale ka jalalle jolle yahoro bileo yahoro belale yahoro bileo kamadimo kamadida kamadinda liferefu kormanda ko saguracha alamimo alamida alamina luferefu yon sirbe shakane mali biyabba ko tamburaka jade ballo tiguracha tomega jetti akka ijoolleen Oromoo. Akka ajaa'ibaatti sirbitanii. Akka ajaa'ibaatti sirbitan. Maali gaa xinnoonuma keessa jirti. Yoo humna dhabne iyyuu immoo yeroo wanti sun nutti dubbatamtu onneen hin kaati callumettee. Egaa keessa gaafa jiraate akkasuma waan keessaa margee waan sirriitti isinitti dhaga'amee hojjettan gaafa ta'u yeroo hundaa numa jirti. Sirriidha. Hayyee egaa hawwisoo irratti immoo imala gara Finfinneetti yeroo taasistan wantoonni jiru akkamitti gara magaalaa Finfinnee dhuftanii jalqaba magaalaa Finfinnee gaafa dhuftan I think hojii aartii kanaan dhuftanii mee wantoota sun maal turanii akkamitti dhuftan ergaas dhuftanii immoo maal irratti hirmaachaa turtan? Biyya kana dhufuun egaa sababuma weellisuudhaaf afaan Oromootiin kaasetti adda addaa aadaa dabarsuudhaaf obbeessisuudhaaf aadaa uummata Oromoo immoo kanuma gidduutti bal'isuudhaaf yaada kanarraan kan ka'e gara Finfinnee yeroo dhufu Finfinneen yeroo dhufan egaa akka maallee miti xinnoo yeroon sun baay'ee xinnoo gaariidha. Utuma ta'eeyyuu immoo anaaf salphaa miti. Jireenyi Finfinnee ijoollee qabatanii mana kiraayii kaffalanii nyaata nyaatanii sanuu immoo waan hojjetanii bulan sana hamma baranitti hamma nama bartutti baay'ee si rakkisaa. Waan tokko immoo jalqabeen ture. Abbaan manaa koos immoo lubbuudhaan amma hin jiru. Isaa wajjin jalqabne waan kana yeroo jalqabne jennu qindeessaa Mulugeetaa Zeenaatu na gargaare qindeessuu kanaanii walaloo feedaloo baay'eetu isaan bira jira. Gidduutti immoo nus egaa galii hin qabnu yeroo waan tokko argannu dhandheedhuma waanuma xinnoo isheetti darbannee immoo waan sana shaakallee dhufna. Waan sun utuu iddoon gahin karaatti hafee asumaan hafee utuu rakkataa jiru akkuma tasaa ijoolleen tokko baandii Raabaadoor baandii kan jedhamu Solomoon Dannaqafaa Gabee Dawuhaa kanatu baandii kana walitti qindeesse. Giuseppe Michel kan jedhamu nama Hararii beezii taphata. Achi keessatti akkan hojjedhu nuyi isaan duukaa hiildii ba'ee akkan waan tokko argadhee of jajjabeessu mana yoo teesse akkas inni irraanfattasii of gattaa kan jedhu na jajjabeessanii isaan duukaa utuman Iluu Baaboor kana Gaambeellaa Asoosaa biyya adda addaa kanatuma wajjin deemnu
tuma hojjennu baandiin kun haala adda addaatiin dhiibbaa adda addaatiin baandiin kun diigame achumaan ijoolleenis addaan bittinnaa'anii gabiinis karaa dhuunfaasaa goree Salomoonis lubbuudhaan dhabame warri kaanis akkasuma bibittinnaa'an. Lamaan keessan hawwisoo keessa tuchaa turtanii abbaa manaa keeffaan? Abbaan ijoollee koo warra ammaa xixinnoo kanaa isaan wajjin dhufnee asumatti hafne. Dubbiin gaazexii sun maalirra gahee dhaabbate? Qindeessaa Mulugeetaa Zeenaatii fi mikserii Yoonaas Mahaarii jedhama. Akkuma sanaanii saampiliin isaa waraabamee isaan bira jira ammayyuu jechuudha. Saampiliin isaa waraabamee dhumeera? Saampiliin waraabamee dhumee hojjetamee waanuma sirreeffamu waan xixinnootu keessa jira malee wanti kana jedhamu hin jiru. Ana birallee hin jiru. Silkii irratti waraabamee ture. Silkiin sun na jalaa bishaan keessa bu'ee na jalaatii badee amma Mulugeetaa biras hin jira. Yoonaas sana biras hin jira jechuudha. Nu bira hamma sirboonni isheen stuudiyoo keessaa qabdu gara 10 oliiti amma 11 gaa jedhee yaada. Sirboota sana aadaa isheen uummatatti ibsuu barbaadde aadaa kan tuqamee hin beekne garaagaraa waan jiruuf kana isheen utuu nam isheen gargaaru yookaan gama aartiitiinis haa ta'u gara intarneetiin namoonni ishee gargaaru yoo argamanii nuyi baatii tokko keessatti meeshaa barbaachisaa ta'e galchine waan barbaachisaa ta'e sana guunnee fi nullee waan sana arguu barbaanne jechaadha. Kanaafuu eenyuyyuu abbaa qabeenyaa warra ta'e warra ishee gargaaru barbaadan hunduu utuu harka qabanii ishee gargaaraniiti nu bira waan uumate waan ta'eef rakkinni hin jiru. Sirboonni sun yeedaloof walaloon kanuma keessan immoo sirba hawaasaati immoo? Kan hawaasaa ta'eetu yeedaloo isaa kan jijjiirree hojjennes jira. Kan hawaasaa ta'ee fakkeenyaaf ani kan kophaa koo taphadhu hansoosillee michuu harka koottillee duruu naqqaa miilla koon balleessin malee kan jedhutu yeedaloon isaa kan biraadha uummata keessatti. Uummata keessaa minaa jedha. Kan uummata keessaa suni hansoosillee michuu harka koottillee duruu naqqaa miilla koon balleessin malee jedhaga inni uummata keessaa sun. Ani immoo akka isheen mi'ooftuuf jedheetan yeedaloo itti jijjiiree kan mataa kootiitiin hojjedhe jechuudha. Soosillee michuu harka koottillee duruu naqqa'ee miilla koon balleessin malee antuunni dalee michuu harka'ee gumbiitti galee michuu harka'ee gumbiisa gadii michuu harka'ee wal argaan keenya michuu harka'ee abjuutti galee michuu harka'ee. Ammayyeessitaniitu xiqqoo. Yeedaloon isaas hin bareeda. Dhaga'uuttis namatti tola. Yeedaloo isaan jijjiire. Kan uummataati walaloon. Kanaafiyyuu walaloo sin barreessitu? Walaloos nan barreessa. Mi'a ammaatti sirboota hanga meeqaatti hojjedheerattanii yaaddu? Yeedaloos of harkaa kan qabdan fa'a amma meeqaan ta'a? Maali egaa namaafis kan nan kenne jira. Egaa hamma na hidhee waan yaadadhu sin qabu ammuma fuulduratti hojjedhee yaadadha malee kan hin hojjetamin immoo akkasumaan guyyaa tokko duwwaa waltajjii irratti yeroon biyya eessaan dhaqee Boorana dhaqee yeroo sana amma yoomitti wal wallaallaa kommee yaa hiriyaa kottumee wal gaafannaa addooyyee Oromiyaa kan jedhu tokkoon taphadhe. Mimii jedhame sagalee maal? Amma yoomitti wal wallaallaa kommee yaa hiriyaa kottumee wal gaafannaa addooyyee Oromiyaa. Amma yoomitti wal wallaallaa kommee yaa hiriyaa kottumee wal gaafannaa addooyyee Oromiyaa. Mee shubbisi morma keetiin mee sirbii kaasaa galeetiin kun hundumtuu aadaa keetii ati boontuu dhakaa oromummaa keetiin ati boontuu dhakaa oromummaa keetiin. Kun kan mataa keessaniiti? Kun kan mataa kootiiti. Ofuma keessanii barreessitanii achi waltajjiirratti dhiyeessitan. Hayyee mee sirban yeedaloo namaaf kenne qaba itti deebichu sana sirbi sun hawaasa bira qaqqabeera? Sagalee fakkeenyaaf gabii eda'oo kaaseettiin Oromiffaan baasee siyaadee kan jedhu keessa kan jiru sirboonni jiru
achi keessa jirti sirbi kun nan irraanfadhee sirba aadaa Wallaggaati. Na tarkaa fuudhee sirba sanas kaaseetti sanarratti hunduma isaa na tarkaa fuudhee anaa fi Abdullaahi Ahmed jedhama Faxinoo Daraashii keessa hojjetan mallee lubbuudhaan hin jiru. Isaa wajjiniin harkaa fuune jaalallee koo qaflaqbee koo kan jettu tokko jirti. Abbaan mana muuziqaa sanaallee mee sirba caaltuu kana naa sirbaa'edha yeroo waraabuu dhufee mee dura seenaa dhaggeessisaa'edha hin jaallata sirba kana. Baay'ee namatti tolti. Yaadattanii mee isinoo? Ishiin na jalaa babbadde boo maali gaa dulluma kana na irraanfachiisa. Harasni dulloomne ammayyuu kana waa hedduu hojjetu abdii qabna. Maali gaa. Sirba isin yeroo jalqaba hawaasa faana wal isin barsiise yeroo baandii sana keessa kan isin hojjettan. Baandii Raabaadoor keessa yeroon ture Andoodeen Margee kanadha kan na beeksise. Andoodeen Margee kana poolisii Bantii Raggaasaa jedhamutu walaloo kana barreesse yeedaloo isaa immoo abbaa manaa kootu hojjete. Kottu kana hojjedhu caaltu kun sirraa bareedaa jedhan of waanuma hin taane fiddani. Ani waanan ofii kootiin qopheesse malee waan namni natti kenne natti hin tolu jedhaan. Kottati immoo kanuma of jajjaanaan jedhanii natti kennan. Akkuma tasaati kun. Namni amma sirba sanaan na waama karaarra yeroon deemullee. Andoodee kana tuudhuma naqamtee hin jiruun yeroo nama xinnootiifan hojjedhee achumaa nan fudhadhee dhufee waltajjii irratti immoo Saamu'eel naaf feereennaan sirbuma sana sirbinaan jedhanii gaafan isaan dhiyaadhu isuman na beeksise jechuudha. Maal jedhamee sirbichi? Sirba kanaati maali eessa turtee amma kanan dhagahin hafte? Lakki isa asuma irratti kallattii afaan keessa. Anarraa dhaga'uu barbaadde? Dhaga'uu barbaade. Ayyee. Andoodeen Margee laga seddisaa daraartee abaaboon dachaa birbirsaa michuu koo dhabeen ija mirmirsaa innoona yaadu garaa jabeessaa naa gorsaa maaloo warri firasaa jirbii hiddanii foo'anii kutaasaa kuulaa miidhagsu jirbii hiddanii foo'anii kutaasaa kuulaa miidhagsu. Maalumaaf narraa fagaattaa damma koo anoo danda'ee sin obsu uggum yaa dubbii jaalalaa keessumaa jaalalaa uggum yaa dubbii jaalalaa keessumaa jaalalaa. Maali atumtuyyuu iddoo qabattee kaatee meexinoo ishee as ba'i sirraa bareeda. Ani isin gargaara jedhanii. Bayeessa nama gargaaruun bayeessa. Egaa mee imala godinaalee Oromiyaa sirba kanaan wal qabatee gara eessaa imaltanii sirbitanii iddoowwan isin deemtan achitti wantoota yaadattan fa'aa maaltu jira? Maali gaa gara biyya Booranaa kanas dhaqeera Iluu Abbaa Booraa Jimmaa Abbaa Jifaar Arsii Nagallee kana naannoodhuma Shawaa kana Labganaa Sabbataa Walqixxee Walisoo maali gaa lafti Oromoo na nafa. Bakka hundumaa deemtanii sirbitanii. Yeroo mootummaa dargii immoo Kooriyaa iyyuu dhaqee. Kooriyaa deemtanii? Sudaan kibbaa akkanaa biyya Kiubaas deemneerraa Zariin fa'aa kun bira jiru Ulfinash fa'aa kun habaaboo bitaan mirgaan baadheen harka tokkoon Koloneel Mangistuu harka tokkoon immoo Fidel Kaastroodhaaf habaaboo kennineefi. Garasitti kan isin imaltan garuu gara Kuubaa, Kooriyaa kanas, Sudaan kanattis kan isin deemtan weellumaa fi sirbaa fi weelluudhuma sirba aadaa agarsiisuudhaa fi hin badhaafamna biyya tokko yeroo deemnu biyya kana hundaa yeroo deemnu eessumattuu afaan keenya kan hin dhageenye akka isaanitti nu simatan si dhiba. Al tokko kan na aarsu maal sitti fakkaata? Afaan keenyatti yeroo qaanofnu nuyi itti dhalannee sabi kan biraallee afaan keenya jaallatee nu simatee nu badhaasee nu keessumsiisa. Nu attamitti afaan keenyatti qaanofna kan jedhuutu na keessa jira. Biyya hundaa lafa dhandhetti hundumattuu aadaa keenyatti namni maal jedhuu jedhee namni jedhellee hin jiru. Namni ol ka'ee harka walitti rukutuu nu hammachuu nu badhaasuurraa kan hafe haala akkanaatu jira. Mudannoo biyya keessaatiin isin deebisa. Mee Iluu gaafa dhaqxan Iluu akkamitti yaadattu? Maarchedisii poolisiitiin deemna yeroo hundumaa yeroo dargii keessa. Solomoon Dannaqee kanatu nafsee isaa hamaaru. Annaawonsii goona magaalaa keessa deemnee namoonni akka ba'anii aadaa sana ilaalanii fi akka ammaa kana waraqata maxxansanii yookaan miidiyaatti himamuun hin jiru. Ofuma keenyaan baanee sosocho'iisa goona. Yoona kana Solomoon immoo makiinaa sanarra taa'ee saaksifoonii taphata. Yeroo nuti sirbinu inni immoo zim jedheedhuma ho'isuudha jedhee saaksifoonii qabatee konkolaachisaan Amsalaqaa Warquu jedhama. Maal godhee lafa makiinaa dhaabeetu buna dhuguu moo shaayii dhuguu iddoo tokkotti godha. Otoo hin cufin konkolaataa? Achuma qulfiichirra kaa'ee jennaan weellisaadhuma keessaa dhaqee konkolaataa sana kaase. Gaafa qulfii banatee ka'ee jedhu harkaa ba'ii makiinaan laga bunaatti nu galchee
Bayeessummaan isaa muka gurguddaa jira. Laaftoo kana muka arbaa jedhanii ambaltaa jedhan muka baadiyyaa kana maqaa baay'ee qaba. Isatti dhaqee dirme. Gaafa inni dhaqee dirmuu makiinaan garagaluu fi dhumne gaafa jedhan Solomoon maal godha saaksifoonii isaa fudhatee muka guddaa sanarra ol ba'e. Makiinaa gadhiisee jechuudha. Ani ijoollee makiinaa kan biraa argadhee saaffaree deemeera nagaatti. Yoo shaggee koo agarte boo'eessi waama jedhi iyyee maraata jedhi jedhu achirra taa'anii. Caaltuun Jimmaa akkamitti yaadatti? Jimmaan yeroo yaadadhu buna sanatti jirra na dhufa. Aggaaroottaan loonchiina yaabbadhee Jimmaa ga'ee maashoo koo yaadadhee Jimmaa keessaa safara mantiina inshaallah hin annaa madiina. Yetti gaa ijoolleen abbaa Jifaar ebboo. Egaa bara darbee awwaardii Hacaaluu irratti badhaafamtuu turte Caaltuu Raggaasaa. Mee maaliin badhaafamte? Badhaasni sun maaliif si kenname? Ati immoo sanarraa miira akkamii qabda? Egaa lubbuu isaa haa baraaru maqaa Hacaaluu Hundeessaatiin waggaa darbee badhaasinaa godhamee akka tasaa guyyaa gaafa sanaa immoo qufaa wayii tokko na qabee sagalee na duuchiidha. Saayinisiis nan qaba. Dadhabeedhaan dhikuu baay'ee bulluqee jira. Isiin bakka buutee naa fuutee badhaasa kanaa. Ani kana hin yaadne jechuudha bakka. Maaliif jennaan waanuma namni kottu jedhee na waamuyyuu ani namni edaana beekaa, namni edaana barbaadaa, namni na jaallataa. Waaqayyo galata kee kan jaalala kana naa kennite jedhee ta'u waaqa galateeffadhaa jechuudha. Baranas na waamanii badhaasuudhaaf keessummaa kabajaa taatee barbaadamtee tanaan jedhanii waaqayyo isaana kabajuu keessummaa kana kabajee nan dhaqee badhaasa kana nan kenne. Achirrattis immoo ammas waan haaraan na mudate. Maaliifi Taaddalaa Gammachuu anaaf na gargaaruudhaaf nama haaraa miti Taaddalaa Gammachuu. Garuu innammaa kun anaaf adda ta'e. Har'a awwaardii Hacaaluu irraa birrii 50 argadhisan Caaltuu teenyaaf kennuun barbaade na uffalchaa. Anammayyuu taanaan jaalala namaa duwwaan barbaada dursee waan hundumaa dura namoota na jaallataniif waaqayyo isaana jaallatu namoota na yaadatanii waaqayyo isaana yaadatu ani jechooti na hir'ata ammayyuu na gaafattes waan an deebisuu hin qabu jechuudha. Miirama kana keessaa bahii otoo maal argadhee maal hojjechuu danda'a jettee yaadda? Gaaffii bareedaa naaf fidde egaa waan na keessa jiru dubbattee yaaduun hin oolu hawwuunis hin oolu. Wanti hawwan immoo yoo waaqayyotti dabalame gaaf tokko numa qaqqaba. Waan amma keessa jiru immoo waaqumatu godhee. Kanaaf egaa ani kaniin jedhu waa baay'ee utuu hin taane waa tokkittiidhuma akka sila dubbadhetti waa tokkittiidhumaan of haaromsuu seenaa koo deebisee immoo ammas haaromsee ijoollee kootiif yaadannoo aadaa wanti biraa itti dabalame utuu hin ta'in aadaa Oromoo tiipikaalii kan ta'e aadaa Oromoo ibsuudhaaf aadaan guddatu seenaan Oromoo bal'atu namni kun immoo akka nama tokkootti mee waan tokko hojjete haba'u mee ni ilaalla warri beennu irraanfannee turre mee yaadannu warri hin beenne immoo caaltuun isee kame mee hin barra kan jedhan yoo jiraatan waa'een aartii kun maal barbaachisa kan jedhu ofii isaaniitiin waan beekanii fi karaa naana yaadatanii yaadi koo kanarra jira siin jechuu kan jedhu. Caalaatis galatoomii mana kee keessatti ifa kanaan nu simachuu keetiif guddaa ulfaadha. Buna saganamaa akaame lafatti adoode amma buna jedhaa jiran amma dhugumaa bunni kun adaraa waaqa. Maal isin gargaaru? Ayi maal na gargaarta immoo inni ati na haasofsiistoomti xixinnaanna. Caalii qofaattis gate suma bukkee taa'een dhugaa erga dhuguun koo moo nafne. Bunaaf nagaa hin dhabinii mana keetii dhufnees hin dhabinii jenna.
Daawwattoota keenya kan daawwachaa turtan qorii dilbataa keenyaan keessummaa qorii keenya guyyaa har'aa mana Caaltuu Raggaasaatti argamnee seenaa irraa qorannee wantoota ishiin keessa dabarte keessumaa aartii Oromoo keessatti ashaaraa ishiin kaa'atte akkasumas ammoo yeroo ammaa maal irratti argamti kan jedhu bifa kanaan isin daawwachisne egaa bunni jandaanqoo ija lukkuu fakkaatu naadaan feesas dhandhamadhee haala bareedaa ta'een keessummeesteeti kan ishiin jirtu haa ta'uyyuu malee guyyaa har'aa kanneen AMN sagalee dhalootaan sagantaa kana ilaalaa turtan egaa waan ishiin qabdu dandeettii ishiin qabdu egaa dhaloota taanuuf akka dabarsituu fi namoonni niin gargaara ishii cina dhaabachuun hin danda'a jettan kallattii dandeessaniin ishii bira akka dhaabbatan waamicha koo isiniif taasisaa qophicha waliin Firaans Girmaan ture torban qophii qorii dilbataa gara biroon hanga walitti deebinutti torban gaarii isiniif haa ta'u.